السلام عليكم أشما داوت تغني عركفوني بكم جرت نسا على من خني كلين ترى ببزي سمبر حاجة وسنجتا أرمو كورسي مورال سيفيكس أنجرم شابتر 2 ولين إلى لودا فدفني جرا ليس جو durarratti immoo warroonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan chaanaalii kana sabskiraayib laayik godhuudhaan nu gargaaraa isin jenna afaan oromoo waliin taanee haa guddifnuun dhaamsa keenya warra yaada qabdan immoo komentii irra jalatti nuuf haa viidiyoon qoyyoo isinitti tole immoo laayik godhuudhaan eegala. Let's go chapter 2. Chapter 2 ga approach to ethics jedha maal jechuudha kana waliin laalla top normative ethics. Normative ethics jechuun the normative ethics it is come from the word of norm. Norm jechuun kan samali it is a standard and the rule in shortly principle which people expected to comply. Kana jechuun maal jechuudha normative jechuun principle yookaan duudhaa uummanni tokko irratti waliif galan jechuudha. Comply jechuun waliif galu jechuudha. Agreement jechuudha. Kan uummanni irra walii galu maal jennaan normative ethics jennaan. Normative ethics is classified into three. Yes, bakka sadiitti qoodama. Tokko consequentialism, B deontological, C virtue ethics jedha. Kun maali perspective of moral theory. Moral principle of perspective of moral theory da jechuudha. Theory jechuun gaa address the question of why it is good. Maaltu gaariidha? Maaliif gaarii ta'e where good is located. Wanti gaariin kun eessatti argama jedhan qodhatu gaa theory dha. Kana tokko tokko waliin ilaallaa nafaana bu'aan afirraati. Tokkoffaan gaa consequentialism dha. Consequentialism jechuun maqaan isaa qabira teleological ethics dha. Teleological ethics. It is what? It is referred as the end justifies the means. The end of justifies the means. Xumura keetiin ilaalama malee karaa nati irra deemtee waa argatu fakkeenyaaf namni birrii argachuu malee bakka irraa argatu hin laalle jechuudha. Kun inshortii waan sabsiisaa jechuudha. Waan feetee argadhu bakka feetee argadhu wantuma san argadhu goolmatee bira ga'e malee waan karaa feetee na argadhu yoo hatuu taates hannaanis qabeenyuma argachuudha malee handuun hin laalamtu jechuudha. Indis justify means xumura keetuutu justify means karaa irra dhufte murteessa malee karaa irra dhufte waa takka miti ija. Eenyu teleoloojikaaliin kun jechuudha. It is stresses that the consequence of an action determine the morality and immorality of the given action. Gocha tokko irratti jechuudha morality fi immorality gocha tokko bu'aa isaatii murteessa. Consequence jechuun outcome jechuudha result jechuudha. Bu'aa isaatii murteessa malee karaa irra baate haa barbaade moraalii haa ta'u seeraan argadhu seeraan ala argadhu akkuma feetettu qabeenya argadhu jecha. Eenyu consequentialism. It is good outcome of an act which is makes to right. Wantuma argatte argannaan good outcome siif ta'a jechuudha. Akka isaan jedhanitti malee dhugaadha jechuudha. It is differentiated by what? Egoism, ethical universalism and ethical altruism. Bakka sadeen kana qoodama. Ethical egoism jechuun do what will promote his own greatest good. Kanam jechuun jechuudha waan tokko sitti tolu tokko hojjedhu. Waan keessa sitti tolu waan gammachuu guddaa siif kennu hojjedhu jedha. Egoism dhagaa akkana jedhu. Look after yourself. Kana jechuun jechuudha tokkoffaa of ilaalii eegas nama biraa ilaala jechuudha. If you don't take advantage of situation, you are foolish. Yes. Yoo niifi advantage waan tokko waan hojjetu irratti advantage siif hin kennine ati gowwaanummaati foolish namaati jechuudha. Wanti tokko faayidaa irraa argachuu ta'e qofa ilaali malee faayidaa nama biraa dantaadha irraan kaayyatinii ija. Egoismii dhagaa kun selfish dhagaa namni akkanaatiin ija wanni akkanaatu numa jirti jechuudha. Yes. Look after yourself. Ego of lalti bote no biraatti akkasii ija egoism dhagaa kun consequentialism. Inni lammaffaa ethical universalism. Ultimate end is the greatest general good. Gammachuu guddaa wanta irraasii kana tokko ultimate end isaa kanaa ija ethical universalism jechuudha. It is what? The greatest possible balance of the good over evil in the universe. Addunyaarra jiran kana turattu jechuudha. Greatest pleasure yoo greatest happiness in good over the evil. Wantoota sitti tolu wantoota gammachuu guddaa namni baay'een bakka wanta nama baay'ee gammachiisu san hojjedhu ija. In short universalism kun jechuudha. The greatest balance of pleasure over the pain or hedonisty. Hedonisty is kana jaa as gaditti ti'aanee slide itti aanu irratti waliin laalla kana waan inni ta'e jechuudha. Advokaatooriin ammoo yookaan saayinsoonni isaan kana universalizimii kanarra qoratan isaan kana lamaan Jeremii Bentamee fi Joon Staart Miilidha jechuudha. Ethical altruism inni bira. Ethical altruism jechuun gaa namni isa kana qabu baay'ee muraasa. Inni immoo akkam jaa the right act or rule is the one of the
most promote good of other people. Kun gaa akkuma maqaan isaa altruism jechuutti maqaa nama biraatti bakka gammachuu ta'e dura gammachuu nama biraa namni biraa gammattee ati asuma keessa gammattee jee yaada. The consequence of the action is favorable to all. Nama hundaaf wantoota tokko waan gammachuu waan namatti tolu waan nama hundaaf waan yoon ta'e expect actor jechuun maal amma fakkeenyaaf waan isinitti tolu hunda yoon hojjedhee waan yoon natti tolu baatus yoo waan isinitti tolu hojjechuu baadhee an actoridha jechuudha. Yes. Abbicha hojjetu san malee nama biraatti tole jennaan altruismidha jechuudha. Waan nama biraatti tolu taasisan tolee hojjettees altruismii jala galaa jechuudha. Putting other people interest ahead of our own jechuun wanta gammachuu nama biraa dursii gammachuu ta'e dura jechuudha. Jechuun wantoota interestii nama biraatiif ta'e dursii namni biraa asirraa gammaduu jira. Altruismiin namni kana qabu immoo addunyaa irratti muraasa. Namni baay'een egaa egoizimii ta'aa jira yeroo ammaa kana fa'aadha. Akkuma jalqaba irratti ibsuuf yaaletti indi jechuun the end desired result yookaan xumura waan irraa argattisanii means jechuun immoo process yookaan step jechuudha karaa ittiin tidheessisan jechuudha. Akkan altruism viewun ilaalchi altruism kun maal jedha? Classical altruismiin bakka lama qoodama. Classical altruismiin actii fi ruuliidha. Actii eenyu deeggara ruulii eenyu deeggara waliin laala. Kun actiin asiin akkana wal deeggara ruuliin immoo asiin akkana saayintistii kana bira dhufu. Jeremy Bentham John Stuart Mill Jeremy Bentham kam jaa quantity over quality. Quantity tu quality irra caalaa wanti tokko baay'ee namni baay'ee yoo kan gammachiisu ta'e quality baay'ee ilaalu jechuudha. Quality kana ilaalu John Stuart Mill quality better than or quality over quantity jaa ibsasaa waliin ilaalu tokko tokkotti. Classical alteranianism jechuun immoo maal ilaalchisa maali? Pleasure is khuniga scientists on this and say pleasure is the goal that nature has ordained for us. Goal yoga wantoota kaayyoo ati waan kan irratti hojjetteef saniitu pleasure jechuudha. Pleasure jechuun waan sitti tole qananii waan das nama joosan pleasure ni jedhama. The standard by which we judge everything good wantoota gaarii hunda hojjechuudhaaf yookaan dalaguudhaaf murteessuun hundi maal jedhama? Pleasureidha jechuudha. Wantoota namatti tolu jechuudha waan qananii nama bashannansiisa yookaan namatti tolaa jechuudha. Rightness and wrongness are determined by what? Pleasure. Wantoota tokko gaarii fi gaarii miti yookaan doongoraa fi gaariidha jee kan murteessu pleasurii kanaa jechuudha. Pleasure or pain. Pain jechuun immoo faallaa pleasurii jechuudha. That something produce. Wantoota waan irratti hojjettu waan nama gammachiisu moo waan nama gammachiisanii qabu kanaatu murteessaa jechuudha. Focus largely on what? The individual personal experience of the pleasure and the pain advocated by version of ethical egoism. Ethical egoism kanaan deeggarama version ta'ee jechuudha. Focus on what? In individual personal experience. Gammachuu nama tokko qofarratti kan hundeeffame jechuudha. Appear in writing of two English philosophers and a social reformer. Kun maali? Jeremy Bentham fi John Stuart Mill isa kana lamaanitu hundeessee jechuudha. Isaan kanaan appear ta'ee jechuudha. Non religious ancestor kunneen waan biraati qormaata irra waan dhufu miti. Okay. Jeremy Bentham and inni kun maal jenne egaa jalqaba irratti quantity over quality jennee jenna. Akkami jedhere he has to aspect haala lamaan jenne consequentialist principle or theological aspect tokko utility principle or hedonic aspect kana lamaan tokko tokko laal. Consequentialist principle jechuun kun immoo maal ji the rightness and the rightness or wrongness of an act gochi tokko right sirriidha yookaan dongora jennee kan murteessuun determined by what? Goodness and the badness of the result. Resultiin san yoo ni fi gudii ta'e yookaan yoo rakkoo ta'e yookaan yoo gaarii ta'e achirra dhaabbadee murteessinaa jechuudha. Okay, it is the end. Tumura saati lama. Maal result ilaalan jennere not the means that counts. Meani karaa irra deemte means jechuun daandii jechuudha. Daandii irra deemte milkooyite haruma fadheenu yoo qormaata entrance taates feetu hati feetu chat GPT dhaan jechuudha. Waanan ati entrance ma dabruudha haja theory kun jechuudha. In shortly the end justify means akkuma jalqaba irra qabna jechuudha. Tumura keetiitu justify means godha malee ati karaa barbaaddeen hati yookaan waan barbaadde hirkadhu jedha jechuudha. Utility principle jechuun immoo maal jedha? The only thing that is good in itself is some specific type of state like pleasure, happiness and welfare. Pleasure jechuun
wanti gaarii ta'e tokko only thinking is good yoo gan tokko gan gaarii ta'e specific type tana sadeen ta'uu qabaa jaa utility principle jechuudha. Pleasure jechuun immoo waan qananii waan dasa nama waan nama gammachiisa. Happiness is gammachuma. Welfare jechuun immoo gammachuu hawaasaa tan nama baay'eedha jechuudha. View pleasure are as the soul good and pain as the only evil. Pain immoo akka maal ilaala? Sorry. Pain akka evil ilaala. Soul immoo akka guditti ilaala jechuudha. Viewin ilaalchi hedonic kun. Invented a scheme for measuring pleasure and pain is called what? Hedonic calculus. Hedonic calculus jechuun gaa system wayii baasee calculusii yookaan calculation wayii baasee wanti tokko gudidha jechuudhaaf yookaan pleasure namaaf kenna jechuudhaaf wantoota torban kana guuttachuu qabaa jee seera baasee saayintistiin kun jechuudha. Isaan kun sadeem torban maali? Pleasure or pain experience is obtained by what? Summing the 7 aspect pleasure and or painful experience. Wantoota torban kanaa tolu dhufee yoo painful ta'es waan kana nama hin qabne pleasure yoo ta'es waan torban kanaa hin qabne. Wantoota kun yeroo nuti barannu qormaata irra dhuftee jirti hanga dandeessanii qabachuu yaala. Isaan kun kami intensity, duration, certainty, nearness, fruitfulness, purity and extent. Kunneen torbeen maali? Major component of the hedonic calculus jennaan in shortly. Akkan. Inni lammaffaa John Stuart Mill dha. Quality over quantity. Quality dha. Quantity caalchisee jechuudha manni. It is distinguish happiness from mere sensual pleasure. Sensual pleasure addaan baasee happiness irraa jechuudha. Often is called what? Eudaimonistic utilitarianism. Akkana jedhe adda baase. Iyyuu jechuun gaa tiruu jechuudha. Iyyuu in short iyyuu jechuun true jechuudha afaan biraatiin define happiness in terms of certain type of higher order pleasure or satisfaction such as intellectual. Kun gamma yoon start kun faallaa hedonic jechuudha. Wanti gammachuun maqaan tokko wantoota satisfaction intellectually beekumsaan yookaan sammuudhaan ta'e malee ta physically rakkoon qabu wuja sanif quality over quantity jee filate jechuudha. Intellectual, aesthetic and social enjoyment. Wantoota gammachuun baay'eeti malee kun kan intellectually ta'uu qabaa jaa inni akka inni jawwate jechuudha. There are two types of pleasure. Pleasure tunu bakka lama qoodi inni akka hedonic sanitti calculation osoo hin baasin bakka lama qoodi. Tokkoffaa lower and lower or elementary jeen tokko. Lammaffaa immoo higher include jeen. Lower elementary eating, drinking, sexuality, resting, sensuous titillation akkana jee baas kunummaa lower yookaan elementary jeen nyaachuu dhuguu fi sexuality kun lower hidhatti qoode pleasure yookaan gammachuu xiqqoo jee qoode jechuudha. Higher including ammoo higher culture, scientific knowledge beekumsa jechuudha wisdom jechuudha. Intellectuality, creativity wantoota garagaraa nama create godhuuf kun maal jechuudha. Higher included yookaan higher type of pleasure jechuudha. Akkana jee qoode jechuudha. Kanaaf waliif haalladha jechuudha. It is better to human being dissatisfied than being satisfied jechuudha. Akkana jee jechuudha. Okay. Act and rule utilitarianism. Yes. Kanagaa amma actiin maal jaa ruuliin maal jaa eenyuun deeggarama joo ilaala jalatti. Act utilitarianism an act it is right if and only if it is the result in as much as good as any available alternative. Wanti tokko gochi tokko right dha yookaan dhugaadha yookaan gaariidha jechuudhaaf yoo result isaa baay'ee gaarii ta'e result is much as good as any available alternative. Filannoo jirtu caalaa yoo resultiin kan guddaa ta'e wanti kun right dha naan ja act utilitarianism. Ideally, we ought to apply principle to all of alternative open to us at any given moment. Kanamma ideally kun akkana ta'uu qaba jaa. Act to kana jegamma. Rule nammo rule utilitarianism nammo kam jaa an act is right if and only if it is required by a rule. Rule tokkoon wanti tokko dhugaadha yookaan gaariidha jechuudhaaf act isaa yookaan result isaatii miti karaa seera guutuudha. Seera guutuu namni tokko milkaa'uudhaaf karaa irratti deemee intaraansii yoo ta'u fakkeenyaaf siyoosii yoo ta'u kan barnoota argachuuf deemu ta'e siyoosiidhaas fattanamee GP hojjetee waa hunda seera guutee nama dhufeetu sirrii jaama malee
namni akkanumaan rizaaltiin isaa ol ka'eef sirrii mitii jaa. Rule utilitarianism kana jaa. Human being are rule following creature. Dhalli namaa seera hordofuudhaaf uumamee jaa. We want to kun gaamala jechuudha. Namni hundi seeraa gadi seera jawsan deegaranii jechuudha. We want to have a set of action guiding rule by which to live jechuudha. Nuti maal barbaanna akshinii tokko ruulii nama qajeelfama kannu jechuudha. Qajeelfama nama kannu barbaannaa jechuudha. Namni akkasii qajeelfama kannee bifa kanaan akkana godhu seerri faan fakkeenyaaf akkana godha ajajuu qabaa jechuu barbaadeeti. Okay. Inni biraa deontological ethics dha. Or non consequentialist. Kun maal jechuudha gaa faallaa kaanitti kana asirraa masdureen kun akka isinitti hin guddanne viidiyoo kana asumatti isarraa dhaabee paartituu deontologically waliin ilaalla jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya egaa kan nuti argamnu Arsii Yuunivarsiitii Kolleejjii Fayyaati. Isin gargaaruudhaaf haal duree keenya xumurree qophii irratti argamaa kunoo gama yuutuubiinis gama teelegiraamaanis qormaata garaagaraa isinii maxxansuudhaan argamna. Isin kana sababeeffachuudhaan chaanaalii kana sabiskiraayib godhuudhaan waliif sheer godhuudhaan laayik godhuudhaan nu gargaaraan dhaamsa obbolummaati. Have nice